رسول ما نكاون ورجل ما نكاو مسلم ما نكاو هذا ما نكات وغني ما نكاون اسلام ما جمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا ماتيكو أكم نجا فيا قاري جلتني نقوم نجا كسني بقى نجا تاتني بقى نجا جراتني تنتهي أجر السنة في بقى نجا جراتني بقى نجا تاتني أنا مو مال فتي أكستي جيتشون كسين أولو أر والله كنيسة بيتني يادنو هاجالوتي harkina murame anna waan dinqisiifadhe tokko dubartii akka malee dinqisiifadhe takka dubartii akka malee dhugumaan nama jaalattu hadhoobii jecha faantu dhugaa dubbanne wallahi dubartiin akkasii jirti jedhanii yoo ol gaafatanii yoo gaafatanii Allahu alam ani fakkeenya fusoo rabbiin ergin ijaarsi kiyyanirraa du'e akkasitti akkasitti gaddaa fi jechuudha taayee aywa maaliif mataan kiyya murama wachaa kaashii maaliif jennaan akka mataan kiyya muramuun barbaadu dhiifama hayyee dubartii cimtuu wallahi baay'ee si dinqisiifadhe haaceen ufa du'e waggaa afurii subhaanallah waggaa afurii guutuu jechaadha uffanni gaddaa isirraan baanee akkuma argitanii joolleedha joollee xiqqoo taatee garuu rifeensi isii arrii baasee fuulli isii caccabe kana jechuun akkuma nama kamittuu dubartiin hedduun isii yoo guddate waggaatu gadditu waggaa yoo hangatitu na fakkaatu lipsingi ofiititti mikiyaaja ofiititti qalama maalitti deebitii huccuu akkas garuu subhaanallah dubartii kanarraa maal hubadhe jaalalli dhugaa akkasii bira jiru hubadhe ilaa ammaatti uffanni isii uffattu akka namaa mikiyaajan dibattu rifeensi isii akka nama guddaa umriin guddaa arrii baasee fuulli isii caccabe kana hunda jechuun jaalala jaarsa ofiitii qabdu jaalala haa caalu qabdu baay'ee si dinqisiifadha wallahi maadri dhuguma caaluun kan sirbeef galatoomii haadha ofii jedheeni dubartii inni waama beekee akkasitti osoo lubbuun jiru isii faarsaa ture dhugaa dubartii cimtuudha ani fakkeenyaaf yoo uf gaafadhee rabbiin ergin osoo abbaa warraa kiyya du'e hanga isii kana jaalala isaaf qabu agarsiisa isin jaalala jaarsa ofiitii qabdu ummata guutuu agarsiistee dubartii guutuu fakkeenya nuuf taate anamma fakkeenya naaf taate jechaadha rabbiin immoo haqa isaa haa baasu dhugaa isaa haa baasu maaliif jennaan dhugaan isaa dhokatee hafuuni namatti dhagahama wallahi baay'ee namatti dhagahama intalti isa ajjeesse akkuma barbaaddetti hunoo baatee galtee nyaatti warri isa ajjeessises akkasuma jechaadha waggaa afurii guutuu dhugaan isaa awwaalamee hafuu namatti dhagahama waa hundaafuu kaleessa yoo dhageeffattan taatee walaloo isiin isaaf barreessitee baay'ee namatti dhagahama wallahi nin baata jedhee karra eega yoo jettu yaani beeku annatti dhagahame baay'ee natti dhagahame subhaanallah jaalalli akkana kuni akka carraati malee argamu namni akkanatti nama jaalatu namni akkanatti jaalatamus carraa akkanaa yoo argatanii namni nama jaalate baay'ee bareeda jaalalli akkanaa fakkeenyaaf musalsala irratti yookaan diraama irratti malee qabatamaan jaalalli akkanaa jira jedhee yaadu maaliif jennaan hin jiru yeroo ammaa keessatti jaalalli faayidaa irratti hundaa'eeti malee dhuguma jaalalli akkanatti dhugaa hundaa'ee maadri dhugaa dubartii cimtuudha wallahi dhuguma jaalalli isii fi Hacaaluu walii qabanii maadri maashaallah tabarakallah jedheni innaa akkasan isiniin jedha anallee nama akkana na jaalatu naa kennu kayoo an du'ellee nan daganne jecha garuu hin jiru yaani haa hawwinu jechumaafi akkasanii
rabbiin insha Allah hugumaa isaa haa baasu wallahi namatti dhaga'ama baay'ee garaa nama nyaataa goota namaatii nama cimaadha maa gochuun hin danda'amu. Inni biraa immoo magaalaa Finfinnee bareeduma magaalaa Finfinnee kana dhingadda yoo Adaanechi suuraa isaa gadhiistu ay baacaa jirti jedheetuma dhiise maaliif jennaan Finfinnee hin seene biyya biraas biyya ambaa biyya gugurdatti kana se'e garuu yoo namni hundi gadhiisa makaleessa guutuun Facebookaa isa jechaadha magaalaa Finfinnee gara galgalaa akkana jirti gara guyyaa akkana jirti jedhanii gadhiisanii innaa yoo kana laalu baay'ee gammadee natti dasna jedhee mashallah tabarakallah biyyi keenya kanatti bareeduu isii biyyi keenya kanatti toluun isii nama gammachiisa waan baay'ee nama gammachiisu wallahi alhamdulillah rabbil alamin yeroo baay'ee biyyi keenya ka beekamtuuni yoo namni maktab Maalik jedhan tokko ilaalee dubartii Libnaanii dubartiiwwan Libnaanii ijoollee Itoophiyaa wajjin walitti yoo dubbatanii duraan jette biyyi keessan hatta bakka itti fincaantanuun beeytanii dachii kanarratti beeytanii biyyi keessan akkasii yoo namaan jettu namatti dhaga'ama. Maaliif jennaan gara baadiyyaa akkuma jirutti ta'ee Finfinneen tokkottiinuu akkanatti nuu bareedu waan guddaadha ammallee handhuura Oromiyaati. Tanteena jechaa tan Oromooti miidhagni isiin akkanatti Adaanechi miidhagsite baay'ee Adaanechi Abeebeen dhalattuu biyya abbaa jaafii fa'aati arsiisa koo cimtuu dubartiiti baay'ee si dinqisiifadha dhugaa wallahi dubartii cimtuudha ammas barsiistuu tiyya turtee kutaa 1 2 3 haga kutaa 3 haga kutaa 4 seenutti barsiistee turte innaa yeroo sanis barsiistuu cimtuudha ammas immoo hojjettuu cimtuudha dubartii cimtuudha dhugaa yoo dubbanne mashallah tabarakallah baay'ee si dinqisiifadha yaa namni kun jibbuun fa'anii malanii warri biltsiginnaa jibban waluma qabanii jibbanii garuu nuti akkuma jibbinutti taanee biltsiginnaa garuyyuu biyya keenyaaf bu'aa buusanii yoo jedhani eeyyeen dhugaa bu'aa buusanii jiranii yaa keessan harka lafa jalaatiin nama miidhanis garuu hamma tokko yeroo mallas jiru sanirraa keessattuu yeroo namichi hareemaramii moomaaliin sun jiru irraa amma wayyaa yaani xiqqoo hamma tokko garuu Oromoo fi xurratti nammataa sheekotaa qeessota nama ol baasee dubbatu hunda barbadeessaa jiran jecha akkuma mootummaa biyya kana amma maqaa dhahuun hin sodaadha mootummaan biyya kana akkamiin godhaasiin fakkaatee fuudheetuma ukkaamsa achi buusanii as buusanii hin beekan biyya keenya sonta akkasitti uumamaa jira mootummaa diktaaktara baqa kam akka biyya kanaa jecha yaani waa hedduu yoo wal bira qabanii ilaalanii biyya keenya sanii fi biyyi kun baay'ee wal fakkaata amma biyya kanatti namni tokko adda dubbate taanan boru ugguramee jira bakka inni jiru achi isa buusanii hin beekan even warri biyya keenyaa reeffayyuu ni argatan kaasii hin jiru amma immoo biyya keenyatti maaltu uumame reeffas dhabaa jiran jechaadha namni tokko yoo du'e reeffisallee hin jiru biyyattis galaan jiru inuun jiru reeffu am biyya kana akkasa kuma biyya kana mee ilaala mootummaan biyya kana nama fuula duratti akkanatti kolfa garuu keessatti baay'ee bada keessattuu mucaa nama dhufe kuni maadri wallahi Allah yastu rabbi isaa qajeelchu nama hatta haadha isa deetteeyyuu hidhaa lafa jalatti dhee garuu yuhoo ka biyya keenyaa wal bira qabnee yoo laalle garagarummaa homaatuun qaban maaliif jennaan mee ilaala gara naannoo baadiyyaa ta'ee gara naannoo kamii ta'ee kutaadhaan dhabsee fakkeenyaa fi anuu kan beeku faamilii fi warra biyyaa irraa kan beeku ganama mana hidhaa jedhanii fuudhanii deemanii hidhaniini galgala du'ee reeffisaa kosirratti argama yookaan bineensi nyaatee argama yookaan inuun argamu yookaan waraana oofan jedhanii yookaan mana hidhaati jedhanii achi buutee isaan beekan nama hedduu akkasitti dhabamee jecha biyya keenyatti akkuma biyya kanatti godhamaa jiru biyya keenya keessattis godhamaa jira jechuudha garuu dubbachuuf gara sin qabanii dubbatanillee dhumaa jiran malee wanni isaan bu'aa buusanii jiru inshallah rabbiin mootummaa abbaa irree nurraa kaasee mootummaa haqaa nuuf haa kennu wal bira qabnee yoo laalle immoo mallasii fi mootii ammaa kana harka 199 anaaf mallasii wayyaa mallas harka lafa jalaan nama miidha malee
akkanatti nama miidhu yeroo namni qooqeyyuu ni yaadadha. Qamadii, daakuu, zayitii waan akkasii kana qoodaa ture. Ardaataa jedhanii gargaarsa qoodaa turan. Keessattuu ni beekaa karaa qotanii maal godhanii kana baasanii dalagaa namaaf baasee mallaqa namaaf kenna. Kun immoo mallaqa namarraa fudhata. Amma garaagarummaa inni jiru kuni fi sun laala kuni humnaa waan barbaade hojjeta. Sun garuu malaan ofillee fayyadee namallee fayyadaa biyyas fayyadaa. Haa ta'u yaa Finfinnee miidhagsanii bareechanii kaduuba silaa ta'u kadu'e haa du'u ka jiraatudha. Inshallah nama jiraatee umrii dheeraa turu rabbiin nu haa godhu. Immoo nama dubartii kenna jechaadha. Dubartii ilmi mootummaan haqaa keessa baasu nu haa godhu. Maaliif jennaan inni dubartiin tokko ilmoo ofii yoo waan gaarii irratti guddistee akkasumatti karaa gaarii qabata jechaadha. Maaliif tarbiyaan yookaan manni barumsa jalqabaa ilmoodhaaf haadha jechaadha. Manni barumsa jalqabaa haadha. Yoo haati karaa gaarii irratti waan gaarii irratti ilmoo ofii guddistee ilmoon sun haadha bira darbee fira bira darbee maatii bira darbee nama ambaafis ta'a jechuudha. Kanaafuu inshaallah nama ilmoo ofii garaa gaarii irratti waan gaarii irratti guddisuu godhu bilisa obboleewwan kiyya. Ilmoo keessan duratti keessattuu dubartiin uffata duwwaa adda addaa uffattanii dubartiin harakaanni keessan waan hin taane ilmoon keessanii wallahi homa isin hojjetan san hojjetan gaaf guddatan. Please ilmoo keessan biratti haasa'a keessanii gocha keessanii uf eegaa isiniin jedha. Keessattuu yoo ilmoon keessan afaan addaan baafatee haasa'uu jalqabe waan gaarii isa barsiisa. Warri amantii musliimaa islaam beekanii akka quraanni jedhutti akka isin jedhutti guddisaadha. Akka kan isin jedha obboleewwan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo namni akka haadha wabii sanitti jaarsa jaalatu nu haa godhu. Jaarsa kennallee akkasitti nu haa jaalachiisu. Dhugaa hinaafanna qabe dubartii akkanaa gaarii dubartii akkanaa qaalii rabbiin umrii isii haa dheeressu ilmaan isii haa guddisuu fi bakka guddaan isii haa ga'u. Immoo rabbiin odoo lubbuun jirtu warra jaarsa isii ajjeese gumaa isaanii rabbiin haa kafaluuf wallahi osoo lubbuun jirtu jechaadha. Haqa isaa dhookatee hafe kana hayti isaa rabbiin haa baasu isillee haa agarsiisu. Yoo haqa isaa baatee argite isillee itti gammaddisiniin jedha. Akka kana Oromooti yaa galatoomaa naaf jiraadha naaf ulfaadha baay'een isin jaaladha baay'een isin galateeffadha. Asumaan immoo dandeetti yana laala kuni erga arabtitti hin deemte kadhee jechaadha. Warri nama biran jiranii erga isaan deemanii kirriin immoo Itoophiyaa irraa ka dhufe akkas kirooshileen ka Itoophiyaa irraa dhufe baay'ee galatoomaa.